arra islamanta boniyye gaaffiyan si gaafadhe gaaffii sadii naa deebisuu hin dandeessaa amanticha keessa? Yoon hin dandeessi deebisaa yoon hin dadhabe booda ma beeku sii fida. Tole. Abbaa barbaadde fidachuu dandeessa. Qophaa koon isinii naasa barsiisaan galchu nama tokko hin galchu. Raafa. Abdussee sii dabaluu yoo barbaadde Abdussee sii dabaluu nan danda'a. Arkaana salaataa wallaalee bade mana kana. Ni. Okay. Dhagaa iboniyye. ወይሽ እየሰማሁ ነው መጨየው ትናት ዱፌ በአማርኛ ነው በኦሮምኛ ነው የሚቀልሽ? አረረኩን ቀባኒ ያኒ ኦሮሞ ላ ኦሮሚ ፋኒስ አማሪ ፋኒስ ነው ፕሮብሌም ወለ ነቢ መሐመድ ሱሚኛቹ ሳኒ ቤታ ነቢ መሐመድ ዲኒ ሱሚ ከኑ ኢሳኒ ቤታ ከኑ ፊ ደንዳኒ ኦዮ ጎኒ አቲስ አብዱ ሰዳዳ ከኑ ፊ ደንዳ ጀታ ፈርዲሲ ቁርአን Rausi dhagaati islaama miti ma? No, ani quraana haa qara'u malee seenaa Nabi Muhammad la quraana seenaa Nabi Muhammad beekuun bar walii adda siif galee. Osoon beek ergama rabbii ta'uu isaanii mootaman tamiti? Itti nama na dhibbaan dhibbatti. Osoo seenaa isaanii beekin akkamitti itti amantare? Ergama rabbii ta'uu isaa ilaame ergamoota rabbii kana hunda isaanii seenaa isaanii tokko tokkoon haa baradhoo jettee. So hin danda'u ani tokko tokkoon waa'ee seenaa isaanii hagatee garuu haala jireenya isaanii hagatee irraa beekuu hin danda'a garuu hundumayyuu ni beeka jedhee qoma dhaadheef bahu. Boniyye na dhaggeeffadhu. Seenaa nabiyyoota lafa kanarra jiranu yookiin isa wangeela keessaa natti isin jedhaan jiru. Nabiyyi kee isaan jaallattu, isaan kabajtu, isaan irratti duutu. Seenaa isaanii anuusa labaatan irratti si buusa barbaadde rakkoon qabu. Garuu akkamittiin seenaa isaanii wallaaltee atootta manaa jirta gaaffii. Seenaan Nabi Muhammad Habibi waan asi dhaabbatu miti seenaan isaanii. Sittimu akka amantii Islaamaatitti. Akka amantii Islaamaatitti. Okay, asitti unan danda'a waan si dhibu. Okay. Akka du'aayin isaanii lafa hin buune. Akka inni itti du'aayin isaanii lafa hin buune. Gaayyaa du'aayi isaanii isaan du'aayi goonaan Jibriil du'aayinni isaan jala aamin jedhe akka inni jiru beektamoo hin beektu? Niin beeka. Okay, naa qabaa deemaa na xibii kana beekta miti? Tole. Jibriil jechuun nama baay'ee kabajamaa rabbiin biratti ta'uu beekta. Dhugaadha. Lama na xibiidha kunis. Kana akka hin daganne booda na kaadda waan ta'eef. Siin kaadu maaliif hin si kaada? Okay. Qasettee galta Abdus ati arkaana salaataa yoo wallaalte maal na cannat? Okay. No, akkasiin jedhanii raafachuu danda'a maarrafuu qabaree yoo beekuu baate. Abdus yoo dhufte nama jeexaadhaaf malee akkan si jaalluun silaa siin gala. Gonkumaa miyuutii qabatteen teessoot. Baxatatat jettee mana kana rabbashti. Isin garuu shamarranii akkasiin itti naamusaan nama dhaggeeffattu laal. Amma dhaggeeffadhu booniyye. Isaan nama baay'ee kabajaman. Eenyu isaan? Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam akkasi. Jibriil immoo nama baay'ee kabaja qabu du'aa inni aamin jedhe akka nama miti Jibriiliin. Maleeka. Maleeka du'aa inni aamin jedhe lafan bu'u miti. Giifti amma nama naa galchisiin jedheera moo wal jeequu barbaaddan egaa? Oodiitarri sirraa ka'eera jechuudha. Okay. Dhaga'a. Dhagaarta? Sirri si dhaga'u jira. Foon summii wayii nyaatanii beektaa isaan booniyye. Awwaa'ii wangeelaan ilaallatu. Barataadha wangeelatti. Isa kaleessa keessatti guddannee eddena quuqunsi gaafadha akka ati fanaa gootu. Foon summii diinni itti kenne beektaa booniyyee ko. ከዛ ፎንቻ ጋፋ ሳና ረባረካተኑ ሱሚን ቀባና ኛቲና ጀቴ ሱሚን ቀባና ኛቲና ጀቴኒ ሱሚን አፋን ቀብቲ ዱበቴ ራጂ ደጋ ከኑማ ሲትሙ ሼኪ ጉዳ ሲጋቻ ጋላማ ሱሚን ቀባና ኛቲና ነዶብሳ ነደገፈዱ ከዱባ ሼኪ ጉዳ ገልቼ ነረደ ቢሴሞ ሲደገፈቺሳ ሺቃሽቲጎ ማሎዳቲ ዋንጀቱ ናገሉት እንጅሩ ኦኬ በአማርኛ እሺ የተመረዘ ስጋ ከጠላት እጅ ተሰጣቸው። ኦኬ እኔ መርዛለኝ እንዳትበሉኝ አለቻቸው። እንትና ስጋዋ ማነች? ስጋ ትናገር ነበረ። አብረን እንጠይቃለን እናቴ። ስጋ አፍ አውጥታ እንዳትበሉኝ እኔ መርዛለኝ እንዳትበሉኝ አለቻቸው።
እሺ እኔ እንደውም እንዳንቺ አላሰብኩም። እዚህ ቦታ ላይ ነብይ ስለሆኑ ተአምር ሊኖር ስለሚችል ታውራ ስጋ ችግር የለውም ብዬ ነው ላሽ ያልኩኝ። እንደውም ሌላ ጥያቄ ፈጠርሽ አንቺ። ከዛ የሚገርመው ምን ጋር እንደሆነ ታውቂያለሽ? ስጋውን ከጣሉ በኋላ ነብይ ሆኖ እያሉ መታመማቸው አልቀረም፣ በዛ መርዝ ማለት ነው። እንዴ ነብይ ናቸው እንጂ እነሱ አላህ መሰሉክ እንዴ? ምንድነው? ሰው ናቸው እኮ። ሰው መሆናቸውን ታምናለህ አይደለ? አልጨረስኩም። አንቺ እኮ ይሄን ታሪክ አታውቂም፣ ሙስሊም ነሽ እንጂ። እሺ ከዛ ታመሙ። በጣም ገረመኝ። ገብቶሻል? ለምን አንድ የጌታ ሰው ራሱ እኮ ከብዙ አደጋ ይጠብቀዋል ፈጣሪ። ገብቶሻል አይደል? ነብይ ሆኖ ደግሞ መታመማቸው አይደንቅሽ ይችላል። አንተን ለምን ደነቀ ካትበይኝ እኔ ሊደንቀኝ ይችላል። እኔ ደንቆኛል። ኦኬ ከዛ እንቀጥላለን። በዛው በሽታ ነው የታመሙት። ገብቶሻል አይደል? በጣም የሚገርመው ምስክር ባለው ሁኔታ አሁን ምርጥ አስተማሪዎች መጥቶ ሊያሳዩሽ ይችላሉ። ከፈለግሽ ከቁርአን ከፈለግሽ ከሌላ ታሪክ። በዛ በመርዝ ምክንያት ነው የሞቱት ከዚህ ዱንያ ላይ ማለት ነው። በመርዝ ምክንያት ኦኬ። በመርዝ ምክንያት ኦኬ። ቆይ እዚህ ጋር ጥያቄው ምንድን ነው? በመርዝ ምክንያት ስለሞቱ አንተ ነብይ አይደለም ብለህ ነው የምትከራከረው ወይስ ነብይ ናቸው ብለህ ነው የምታምነው? ያጅ እዚህ ጋር ጥያቄ የኔ ጥያቄ ምን እንደሆነ ታውቂያለሽ? አላህ ያድናል ብለሽ ነው የምታምኚው? አያድንም ብለሽ ነው የምታምኚው? አኪት አያድንም ብዬ አለማመንም አልችልም፣ ተጠራጥሬም አላውቅም። አላህ ያድናል። ያድናል። ሞራል ነው አላህ ነው። ሞራል ነው የሚገባሽ፣ ሞራል። ታዲያ አላህ የሚያድን ከሆነ እንደዛ የሚወዳቸውን እንደዛ የሚያከብራቸውን ነብይ ጠላት መርዝ ሲሰጣቸው ለምንድን ነው ያላዳናቸው ነው ያወለ ጥያቄ። ቀደር ሊሆን ይችላል። አንተ ደግሞ በቀደር ታምናለህ አይደለ? አላምንም። እኔ አምናለሁ። ቀደር ሊሆን ይችላል። ሁሉም ሰው ማለት ነው። ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እነሱ ሲፈጠሩ ቀደራቸው ነብይ መሆን ሊሆን ይችላል። እኛ ግን አናውቀውም። ገብቶካል? ስለዚህ በዚህ በሁኔታም እኔ እንግዲህ ይሄን ነገር አንተ አልክ እንጂ እኔ አላውቀውም። በዚህ በሁኔታም እነሱ ሊሞቱ ይችላሉ፣ ከዱንያ ላይ ሊሄዱ ይችላሉ። ኦኬ። በምስክር ደግፌ ላሳይሽ ይሄን ነገር። ምኑ መርዝ መብላታቸው ማስረጃ ላምጣ ወይ? ይሄ ለዚህ ነገር መርዝ መብላታቸው? አዎ ከፈለግሽ ከቁርአን ኖ ስለ ወንጌል ተይ፣ ከቁርአን ማስረጃ ላምጣ ከሐዲስ። ልንገርክ ነብይ መሐመድ እኮ ሰው ናቸው እኮ ያልኩክ ነው። ነብይ ናቸው እንጂ እኮ ሰው ናቸው እንዴ። ሊያበሏቸው ይችላሉ። ብዙ ጠላቶች ነበራቸው። ታውቃለህ አይደል? ይሄንን ታውዬ ሚዩቲ ቀበዱ ታይ ጋላ ነደርበተ እንጀዲን ጫልሲ ታይ ሙጫዳ ነናሳራ ተራንሲከን ቀቢ ሚዩቲ አደም ሰበና መርዝ በልተው እንደሞቱ ነገልቹ ከቲፍ ገለተው የሚጎተው ይረባሽቴ ማለ ጓደኛ ኮቲ ማት ናሙሰ ደብዴ እንተልኩ ሲፈንዱ አቤቱ አደቀን ሲጃለዱ ሲፈወረ ገማ በራዮ በርባችታተ እንተልኩን ዲረምት ያብዱስ ሻማራን ይወበለቲ ገ ናሙሰ ሲላልሚ ወሊ ገለምቲ ገሩ ያናና ወሊ ገለ ቦንዬ ናሲዳዳ ፈቀደ ቦንዬ ሲዳዳ አለ። እሺ ቦንዬ ቀጥይበት። እኔ በመርዝ እንደሞቱ በአሁን ሰዓት ላይ አላውቅም፣ ግን ማስረጃ አምጥተህ እንድታሳየኝ ፈልጋለሁ። አንደኛ ነገር ይሄ ነው። ሁለተኛ ነገር ደግሞ እነሱ በመርዝ መሞታቸው ቀደር ከሆነ ሊሞቱ ይችላሉ። አብዱሴ ወላ ዱጋዋ ቃሲምቡ ሳማ ቦዳ ሰውን አን obboleetti kootiin waa'ee lubbuu tokko hambisuudha. Obboleetti kootii walii galuu danda'uu koo qofa yaada malee namni hin dhageenye min agabbaanyin afaan amaariffaatiin laafeef miti amaariffaan anitti naasa nu biran jiru abdusee baay'izawee inni kun yellan as hin jiru waa'een gosaa waa'een zarii waa'een maal hin jiru as na dhageessa oromoodhaan dubbadhu jedhe malee abdusee no maan jenne bar barsiisaa joon isin harkiseera akkin jedhe isaanoo qoricha summii nyaachuun isaanii nyaachuu ni danda'anii jedhe garuu immoo nyaachuu isaanii hin argine ani ragaalli naaf hin finne. Ati amantichuu marraa rakkoo maalii qabda beektaa booniyyee koolaa sansi jaalluun sitti maasa kabajaa jechuudha. Ati akka abdussee silaa taateetti abdussee harkaan isa laataa meeqa jennaan balaa buuse
Atis rakkoon kee maa inni beektaa? Dhaga'i booniyye aqeedhuma sitti maa? Isaanitti amanaa, isaanii lubbuu kee kenna, isaan jaallata, seenaa kana wallaaluun kee good luck noole. Ani way malaayikaa way si fakkaadhe moo ani barna magana nama barachaa jiru bar. Maadha galchime Bashar kan jedhu sun hadiisa ragaa wajjin waan ta'e haasa'aa Bashar kan jedhu galche. Namuma keessatti sheekiidhuma tokko hin galchu barrii kanarraan hin ga'u. Innaa namni gurguddaan dhiirri onnee barbadaa dhufe baqatanii baddu innaa kootii dhufanii wacu gowwaan asee ta'an hawwaleedhama. Yeroo goonni itti dhufe haasa'a batatata mata duree awwalee waa waliin namni cimaan keessan. Haniifatiin haa ta'u eenyuun cimaan keessan? Namni cimaan keessan eenyuun? Gisee namni yaaraa dhale yeroo waa sirkaa fayyadamu kana gadi garee shaadaa keessatti kolfi kee kun na ajjeesee maa viidiyoo chalaaleen du'aa ture. Abdus namni waar kaabade Abdus namni waar kaabade fiigee bada malee hin kolfu. Ati immoo kolfi dabar beekaa kolfachiyyuu hin jiru kolfa jettee. አሁን እናውራ ወይስ እናንተ ትስቃላችሁ? ማይኒ ኮኒ ዲማ መንቲሚቲ ኩን ይሄው ናጋልቺ ጀዴ ወንድምሽ ነው ጋባ ናማራ ባሹ ዳው ጂንሳ ማሊን ጎዳ ደሽ ቦን ይሄ እኮ ሰው አይደለም ማለት አይደለም። አንተ ሰው ነገር ግን ማለት ነው ይሄ ነገር ውሸት ከሆነ አንተ ደግሞ ኢየሱስ እኔ አኒ ዋቀ በከጀዱና ፊዴቱ yooniniif Yesus dhuguma waaqa ta'e ani amantii kan keetitti si amanuu danda'a. Garuu yoommoo Yesus waaqa bakka jedhu yoo hin jiraanne ati karaa amantii Islaamaa deebi'uu qabda. Ihe naaf ta'e ragaaffiin kee garuu nama 500 nu dhaggeeffataa jira. Ati shan wakkaasu haa ta'u maarrakkadde inni silaanticha namni canqe. Awwalee Silaanti ቻናው የሚጨንቀኝ እንጂ ስለሌላ አንቺ ዋይን ከባየና ደጲሳ ቦለቲኮ በጣም ይጨንቀኛል። እኔም ስላንቺ ስለዚህ እንዳንከዳዳ በኋላ እንዳትሸቂ አልሸሽክም ወላ አልሸሽ ፕሮሚስ ሌትስ ጎ በርሲሳ ጆን አናዱፍ ነጋን ሲፈተው በል በገነጋን Egaa barsiisaa joon arra gaaffii dhumarrani sin oolchaa jira daraadhii ifamu manaa godhaan kun garuu wanti gaaffii duraan darberraa adda isa godhu yaa piroomisii dhagaa jirta gurra keetiini bakka nabi Muhammad qorichatti nyaatanii isumaan du'an ragaan barbaada barsiisaa joon. Baay'ee bareedaadha. Asumaan har'a viidiyoo tokko dhimma kana ilaalchisee hojjedheen jira. Yoo fedha keessan ta'e dhattanii ilaaluu dandeessu. Ragaa qabatamaa waliin jechuudha. Okay, let's go family Kenya. Do you repost video tole. እና rakkoon qabu kan amma jette immoo siifan baasa akka ajaa'ibaatti. Bilbila lama biraa qabdaa. Namatti jettee sii galcha. Tokkicha of biraa qaba. Ani alle ችግር የለም. Garuu jechuudha bar wanni isin galuu qabu amma Nabi Muhammad summii nyaatanii du'anii. Okay, ta'uu danda'a. Garuu Nabi Muhammad jechuun waaqa miti. Isaan nabiyyiidha, ergamaa rabbiiti malee isaan rabbi miti. Kana beekuu qabda. Amma awwaleen kan Ila bileetti awwalee boni inaasofna rakkoon qabu nuti si waaqa jechaa hin jirru. Maal sitti fakkaate beektaa? Quraana suuraa al-Haqqaa isaan nabiyyiidha, isaan nama maybe nyaachuu danda'u. Baqa. Ihe leela turguu fayisa. Maybe miti gala amma summiidhaan hin duune jechaa ture beektaa yeroo darbe sheekii beekamaa isin hordoftanii kana qofayyuu immoo miti. Quraana keessatti yoo ati nurratti sobdee yoo ati waa'ee keenya soba dubbatte nuti mirgaa si qabnaa hidda onnee kee kunnee si ajjeefnaa jedhe Allaan Quraana keessatti jechuudha. Suura al-Haqqaa ayata 44 ammuma deemtee ilaaluu dandeessa bilbila lama biraa qabda ta'ee jennaanii jechuudha. Innaa yoo ati soba dubbattee jedha. Innaa kitaaba seenaa al-Xabar Siiraa jechuudha. Al-Xabariin seenaa Muhammad kan gabaase keessatti 160 vooliyuumii 6 yeroo dhattee dubbifattu immoo Muhammad ani Allah irratti soba dubbadhee jira. Wanta Allah natti hin dubbanne ani dubbadheen jira jedha. Hadiisa Sahii Bukaarii 713 kallattiidhumaan Google irratti search godhi. Sahii Bukaarii 713 bilbila qabattee naannoo Sahii Bukaarii garuu jechuudha. 713 irratti Yawlek John commenting cufina please freedom mana kawajamu namni commenting Abduse ila sila simbul semiti
Amma booda Joonii Booniyyee gidduu buunaan lafeen maayikootii bilookiin si godha. Numeera. Itti fufaa. Walee dhiise kaa. No, Joon nama si faana haasa'u si fiduu. Nama si faana haasa'u si fiduu. Kara piroomis jettee kaate. Booniyyee. Piroomis jettee nan kaate. Kaaduu adeelam kuni kaaduun jedhamu baraan asuman taa garummoo jechuu ila ammaati ani hadiisa quraana waan hundayyuu fixee hin qabu beektaa sammuu kiyya keessaa jechuun ani waan hundayyuu hin xumurre gana nama qaraa jiru malee siif galee. Booniyyee yoo kun ragaadhaan naa dhufe piroomis yookiin si fudheen gala yookiin karaa keen dhufa piroomis waliin hin jenneenu nama 500 irratti. Sun ukwaa qaallo kana bariin ani bar kana bariin ta'uu hin jenne. Ragaa fidadhee kaa kunoo. Nama quraana fi nama quraana fi hadiisa sirriitti beekuun jedhe. Yaanchi naa ilaalan sibuun jarri amma kee yaadanu na amani Boonish maaliif yoo jette. Maastabinaa nama sabata lama waliin zigaa አንዴ አዳምጪኝ ልጨርስልሽ አብዱሴን ሲብራታ አጅሩ ኩን ናማ ሰዲ አፍር ፊዴ ወሊ ገለሙ ደዳባሜ ከሌሳ ዲሲ ሀረዩ የቹ ደዳባሜ አቲ ገሩ ጋፈቱ በሬዱዳ አንስ ዴቢሳ በሬዳን ቀባ ዋን ተይፍ ፕሊስ ምላሽን ብቻ አዳምጪና አትመኝበት ናዳጋ ይገሩ ዴቢሳ ወንጌላ ሲቲ ማንጅሩ ቁርአንና ለማመን እኮ አይደለም እኮ ወሌ በከከነረት ወኒ ሲገሉ ቀባኒ ቁርአንን ቀረ ማለት ተስቢራ ቁርአና ሂምቤኩ ተኮፋ ጀደ አዲሳ ይሄ እኔ እየተማርኩ ነው እንጂ ተምሬ ጨረስኩ ሰው አይደለም። አፋኑ ደግሞ ዱብስቱ ቦንዬ እኮ ኒን ዱብሳ ኦኬ ተፍሲሩ አፋኑ ደግሞ ቲን ሲታ አገርሲሱ ቁርአና ራ በረዱ ከሰርገሲን በረን ረኮማ ሊቀም እሲ ማኒት ነው ብራሶ ናሙሳ የራ ቤና ዳፊ ሶዳ ከኛ ሞ ማን ቤካቲና ሰይነስ እሺ ችግር ናሙሳ ጎዳዱ ጋቦን ይየዲስ ካባጁ ማናዱ መስላተ ያ ሱብሃንአላህ እሺ ማሎዳ በኒካ ንዱብስና ጅባታ ነጉዲሲ ሲቶ ከወል ጉደቴ ጅርታ በር ነጉዲሲ ኦኬ ሙንዳታ አየዱብሲ ሜ ሲይ ሙንዳታ ጅራ ኦኬ ኔትወርክ ኮዳ ከናት ሙንዳታ ሙንዳታ አየ ሙንዳታ ቪዲዮን ኮ ሱ ተጀዲቲ እሺ ሜድቢ በዳም ሙለቱካ inni quraana jecha ergamaa badaan mul'atu achi siksi kaatoo bilbila maali ati ilaalutti hin jirtu? Ana bira xiqqatee waan jiruufani eeshi. Quraanni jecha jedheetuma dhaabata barbadaan mul'atu. Inni quraanni jecha ergamaa no akka duraa sanitti bareedadha. Akka duraa sanii wayyaa walee deebisiin. Okay. Guddatee jira Booniyyee. No, guddisini xiqqeessin. Ay. Lama sada ay taayam hin mul'atu. Akkana wayyaan tokko yaa xiqqoo mul'ata. Ayyama mul'ata. Bakka. Amma dubbisu kun. Odoo gaarii jechoota kana nuti hin jedhin nurratti dubbatee jedhe. Ayyeetti fufamasi. Naaf hin galle qoy irratti dhaabi maali akkana dubbisaa maaltu naa gala qoy maal jechuudha bakka kanatti. Odoo gaarii jechoota kana nuti hin jedhin nurratti dubbatee maaltu yaani naaf hin galle kana galaan jiru bar gubbaadha gadi harkisi kara gubbaarraa yooni dubbisi naa gala malee ayata tana qofa dubbisi akkamitti naa gala. Ayyee dhaggeeffadhu. Eenyuun dubbataa jira? Waa'ee nabiyyi dubbataa jira. Muhammad. Gaddeebisi akkanatti sirraan fudhadhani. Gubbaarraa gaddeebisiti akkanitti naaf gala malee ayata takkitti dubbisee eessarraa si kaasu? Eessarraa si kaasu? Inni quraana jecha mee asumarraa yaa. Inni quraana jecha ergamaa kabajamaatii jedhe. Inni quraanni jecha ergamaa kabajamaatii jedha. Okay. Ayyee. Eenyu ergamaa kabajaman quraanni jecha Allaati jettee amanta miteeti kana dura? Jecha Allaati. Kutaan garuu quraanni jecha ergamaa kabajamaatii jedha. Maal jedha? Laqawluhu rasuulil kariim. Mee kara gadi harkisee ammoo maal jedha? Ayyee quraanni jecha ergamaa kabajamaatii jedha. Ani gaa isa kanayyuu miti kana dubbachuu barbaade ishii. Okay, inni kun maal jedha? Tokkos dubbisi. Ol buutii kaasee ana jettee. Inni jecha weellisaatii miti. Jaakee xiqquma maaloo xiqquma jedhee maal jedha isa? Achi buti xiqqoo. Xiqqoon isaa qofa amantuu jedha. Qofa amantuu. Okay. Oofika. Ayyee.
jecha ragaatis miti xiqqoo qofa gorfamtu. Maal jechaa jira? Siigalaa jira waan inni jedhu. Maaliif gateettiin afaan Oromooti? Isiidhaa qofa miti nama nan qaraa waan ta'eef hawwada qaraa'uun barbaada. bu'i gad abuuk. ለምንድን ነው የምታወርደው? እንደምን የምትንቀቡ ጋር ወንድ ስላልሆነ ነው የማወርደው። Booniyye. ጎፍታ Boonii. አለማ ሁንደ ኢረቡ Ammalaan. ወይ Anamma kananii sababii waliin fakkaannee fi gara duubaatti kanan si deebise. Suuraan ayyaanni 41, 42 fi 43 waliin fakkaatu. Fakkeenyaaf 40 irratti akka wantama dubbiste inni jecha ergamaa kabajamaatii jedha. Jecha raagaas immoo miti jedha deebisee immoo gooftaa lama hundaa biraa buufameedha jedhee yaadota garaa garaa isaa. Mee 44 kana sirriitti naa dubbisa. Laa kanarratti hundaa'een hadiisa keessaa waasitti agarsiisuu barbaade. ሀቢብቲ So ilaamatu yeroon fixini kanuma qofa naa dubbisati ilaal. Odoo garii jechootaa jedha iddoo kanarratti. Odoo garii jechootaa kan nuti hin jedhin nurratti dubbatee silaa nuti mirga sabna turree jedha. Ergas yoo hidda onnee isaarraa murra turree jedha. Argamaa jira miti 46 kun. በጣም ሁለት ሱመቱ ድብሱ ጅራ መሬ ኤርገሲ ሂደኦኔ ኢሳራ ሞራቱሬ Ayyee ilaal egaa yoo Muhammad soba dubbatee nuti mirgaa isa qabnaa hidda onnee isaa murra turree jedha. Eshi Muhammad ila kitaaba irra deebisee agarsiisa. Kitaaba Al-Xabarii irratti Muhammad ani alwa dubbadheen jira. Wanta Allah natti hin himne haasa'een jira jedhee dubbatee jira. Mee hadiisa kanan sitti agarsiisa. Sahih Sahih Muslim dhibba torbaaf 13 kana qofa naa ilaali. አወል ለምንድን ነው ኮመንት በኒሜ ዱካና አይበር ለምን በራስሽ ብቻ መመራት ስላለብሽ ነው። በእኔ ለሌላ ነገር አይደለም። እኔ ነኝ የዘጋሁት። አሎ ቦኒ ናምሲ ወሊን ቀበረ ሙጅራ በለቲኮ ወይ ካንቺ ጋር ቢቀበር ሰው አለ? ኦኬ ስለዚህ ቦንዬና ቦንዬ ብቻ ሆነሽ ነው መማር ያለብሽ። ቦንዬና ቦንዬ ብቻ ሆነሽ ነው ማወቅ ያለብሽ። ለዛ ነው ኮሜንት ብዘጋ። ኦኬ ታፕ ኮፒ ሊንክ ጎዳ ጆሌን ከኝ ጠይቂ፣ መጠየቅ ያለብሽን ሁሉ ጠይቂ ቦንዬ። Anjira. amma bakka Videoon koo mul'ata videoon koo. la bada mul'atu la bada لتجي يما لا يما لتجي على بديك فرشيني كاندي nama biraa ol galchaame biiziin ta'e ammoo Hadiisa kana ta'ee Sahih al-Bukhari hadiisa vooliimii 5ffaa kitaaba 59ffaa hadiisa 713 sirriitti naa qabadha hadiisa kana. waan jette Muhammad summii nyaata hadiisa agarsiisudha jechuudha. Hadiisa kana naa qabadhu Sahih al-Bukhari jeddela isa jedhamu 5ffaa kitaaba 59ffaa nama ol galchaa nama beeku ol galchaa kaameraan kun maal nama beeku ol galchaa nama hadiisa beeku ol galchaa hadiisa irraa beeku Muhammad summii nyaata akka du'e sitti agarsiisaa jechuudha. Iddoonni isaatii citee akka du'e nama hadiisa beeku ol galchaa jedhe barjoon atin beektu booniyye ayyee ani qara'uttiin jira malee qara'een fixne nama qara'ee fixetu waa hunda beeka
ati gaaffii mataa keetii immoo fudhattee dhuftee na gaafatte miti booniyyee koo kanaan walii gallee barsiisota na waamsiftee miti እኮ ሀዲስ ባስተን ሚቲሪ ሀዲስ እኮ ማለት ነው። እኔ ሀዲስ የምናገር ሴት አይደለም። ሀዲሱን ተይ በቃ ጀተ ዲስ በቁርአን አታምኝም ካላን ቁርአን በይታ ቦኒዬ ኒን ቀሬ መሌ ተስፊረ ሰው እንደምቤ ኦኬ ሂከ ቁርአን አጅ ስተገርሲስኑ ቁርአን ከራቲ ማን ተርግሲስት አከ ሙሐመድ አላህን ይተከከቴ አከ ይዶኔ ሳቲ ኩቱ akkasuma immoo hadiisa keetti akka raawwatame sitti agarsiisu quraana irra ragaa. Arguu barbaaddaa booniyyee? Booniyyee gurra kee nu ergisi beel tokko arguu barbaaddaa? Qoyiniin dhufa qoy. Kuni quraana suuraa sirreeffadhaa bilbila. Quraana suuraa 69ffaadha. Suuraa 69ffaa keessa jira. Lakkoofsa 40 irraa kaasanii ilaalla jechuudha. Namoonni biraan ilaalan yookiin jirtu ta'eyyuu. Odoo garii jechoota kan nuti hin jedhin nu irratti dubbatte. Miyootii godhimee booniyye galatoom. Odoo yookiis utuu jechoota garii jechoota kan nuti hin jedhin nu irratti dubbatte silaa nuti mirgaansi qabna turre. Ergasii hidda onnee isaa irraa murra turre. Ergasii maal goona turre? Hidda onnee isaa irraa murra turre. Hiika ayaa kanaadhaatti yoo dubbiste Ibnu Katiir Ibnu Abbaas akka isaanitti hiikanii jiran keessatti Ibnu Katiir akkaataatti hiikee jiru. Jalalain hiika quraanaa keessatti agarsiisuu danda'a. Akka Allah Muhammadiin akkas jedhe dubbata. Muhammadiin akka ilaallatu dubbiin kun nabii keessan jechuudha. Allahan akka isaan akkas jedhu. Hadiisa amma joonsitti agarsiisaa ture Bukhaarii keessatti ammoo iddi onnee isaatii akka cite. Maalirraa kan ka'e?